Osoo isaan asii araararra jiran asii hoo ibiddi boba'u maayi? Ka gaafii nutti ta'e kanaa bara. Warra daggala jiran akka killeetti wal qabachuu qabu. Tuqamuu hin qaban isaan amma eega araararra wal jiraatan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركفوني كبجمتوتا في هردفتوتا ماتيوان قبي ميديا شو كان بيا كيس في بيالات السني نور دفاجرتن نجيني كينيا بكا في كالتي جرتن هندتي اسن حاكا كبجتشا أمس إردي بيدان ولتي دي بنيجرة أما هو چاناليچي مال قبتي دفه جچون كيسان إن أول wanta inni qabatee dhufe walumaan agarra. Gara yaada keenyatti seenuudhaan dura warri chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhuu hin irraanfatina. Waaw! Gara maatii bohartii, gara maatii kabajaa, gara maatii jaalalaa, gara maatii tokkummaa. Okay. Maal qabattee dhuftee maaliif dhuftee maaliin dhuftee jechuun keessan hin oolu maaliidhaan dhufe fakkaadha laata maalni maaltu jira zamoonii kan ajandaan wanti addisiin maaltu jira na gaafatuudhaan dura of gaafadha ana diisinitti maaliin dhuftee maaliif dhuftee osoo hin taane zamoonii kana ajandaan jiru maali jettanii yoo gaafattan irra bareeda maalidhaaf anis ajandaa addisii wantoota addisii wantoota haarawaa wantoota isin bobboharsiisu qabadhee dhufa malee wanta hin jirre yookiin immoo mataa kiyyarraa kalaqee wanta isin boharsiisuun ala qabadhee dhufa osoo hin taane wanta addisii wanta bareeda wanta haarawaa ta'e wanta namoota hedduu gammachiisu wanta nama hawwatu yoon ta'in wanta biraa qabadhee hin dhufu anis isin boharsiisuu isin fataa godhuu barbaada waan ta'eef chaanalichis isinis chaanala kana akka killeetti qabachuu kan dandeessan yoo inni waan isin boharsiisu wanta fataa qanaa zanaa gadi fageenyan ol fageenyan yoo inni dubbate qofaadha ka isin chaanalicha kana akka killeetti qabattanii wajjin deemuu dandeessan. Amma ammoo kanaaf wanta wayireef dhageenye turreeyyu wanti sun yaa'u akkaataan haala adeemsa biyyattii kanaa sodaachisaadha. Maaliidhaaf wanta ija keenyaan agarru osoo hin taane wanna gurra keenyaan dhageenyu yookaan ammoo gurra keenyaan halaalatti yookiin immoo fageenyarraa fageenyatti dhageenyudha. Haalli biyyi amma itti adeemaa jiru maaliidhaaf mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo araara irra jiraachuu namni kamuu ni yaadanna hin beekna. Garuu wanti sun torbaan caalee jira. Maalirra akka ga'ani homaa waan beeknu wayii hin qabnu garuu wal dura dhaabbatanii wal mormaa yaada walii dhiheessaa jiran. Osoo isaan asii araararra jiran asii hoo ibiddi boba'u maayi? Ka gaafii nutti ta'e kanaa bara. Osoo isaan asii araaraaf marirra jiran asii ibiddi biraa boba'a. Maal inni kun maaliif ta'amaa? Poolisiin Oromiyaas nageenya biyyattii kabachiisuu qaba malee warra daggala jiran akka killeetti wal qabachuu qabu. Tuqamuu hin qaban isaan amma eega araararra wal jiraatan. Yoo isaan asiin tuqaman araarri eessan achiin milkaaha. Madaallee deemnurra dirqama warri
hooggantootatti illee jechuudha. Bakka ibiddi asiin bobahutti bishaan maalitti naqama? Ibiddi asiin boba bishaan immoo bakka silaa ibiddi bobahuun tana dhiisanii bishaan bakka silaa ibiddi bobahutti naqan malee bakka qullaa akkanaan taa'u bakka ibiddi hin bobannetti naquun hin barbaachisu. Marii araaraa jechaa achi isaan waa'ee araaraa mariirra jiru asii ammoo kun ibidda qabsiisa. Kun akkanatti hin jedhamu. Waliin gitullee dubbiin garagara dhiiroo adii isinitti maal. Maaliidhaaf wanti achi biratti taa'amu sunuyyuu hin milkaa'u yoo as biraa nageenyi hin bu'in. Nageenyi akkamitti milkaa'a? Bakka isaan asii walitti jiranitti achillee ani ka sodaadhu achumaayyuu osoma mari'ataa jiran wayi walitti ol ka'anii boksiin wal oofanii ka jedhu sodaadha. Maal akka ta'e hin beeku malee. Asii ibidda kana dhaamsuun dirqama. Ibidda guyyaa irraa adada guyyaatiin boba'u kana dhaamsuudha malee achi wanti sun hin milkaa'u. Namni achi araarri sun haa milkaa'u jedha asuma ibidda dhaamsu. Asuma qabbana buusu. Akkasitti hin jedhamu. Kanaafuyyuu ijoolleen tokko tokkos warri ijoolleen yuutubaa yoo magara mootummaatiin dogongorri wayii ka'ee as bira ajjechaa waraana bilisummaa Oromoo irratti yoo isaan adeemsisuuf kata'anillee taate akka mallattoo gorsaatiin itti dhufaa malee mallattoo akka isaan wal qeeqanii wal jeeqanii mallattoo diinummaatiin harkaa wal qabanii tokkotti hin beeksisina. Kana keessa alagaan nutti gammadee karaa argatee wanni jedha waan ta'eef ajandaa sobaa ajandaa hin fakkaanne yuutuubii keessan ittiin guddifachuudhaaf wanta hin taanellee hin haasayina. Argaan dhageettiin akka argaa ijaa hin taane jedhan wanta dhageettii qofa hin haasayina wanta kallattiin ijaan argitan malee hin barbaachisu waan ta'eef. Nageenya biyya keenyatiif nuti hunduyyuu ol kaanee haa hirmaannu. Nageenya kan buusu uummata malee mootummaa miti. Kanaaf wal cinaa dhaabbannee araarri sunis akka milkaa'u dhaabbileen siyaasaa fi hooggantoonni mootummaa warri mootummaa jala jirtan kaabinonni jechuudha. Akka wanti kun ta'ame tokkotti ajandaa kaasaa malee akka waan wal qeeqanii yookaan wal didanii wayitti hin beeksisina. Haa tokkoomnu walaa kabajnu walaa cimsinu bakka waliif haa kenninu. Mootummaanis yoo qara adda bilisummaa Oromoo kan osoo asiin araarra jiran yoo asiin ittiin cabsuu karoora akkasii qabaatillee isaaf milkaa'u karoora akkasii illee haa dhiisu. Wanti suni araara fashaleessa malee wanta milkaa'ina araaraa wahiitii miti waan ta'eef. Dhaamsi kan koo kanaa hamma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura. Chaanalicha kana warri subscribe hin godhin subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaa. Akkasuma ammallee hiriyoottan keessaniif share godhaa. Ani gabbee miidiyaa show irraayyee ulfaadhaa naaf jiraadhaa.